achitti dubbattee gana haganuma bicha naa'ima haganuma bicha daqiiqa ustaaz nageenya narra fee ture ustaaz Kamal duratti kaasee sheekhaa roobee akkasitti dubbatanii dhagaa hajji Kamali Orbasi je Kamali Sheikh Kamali Orbasi yo wanni kun hayat mucayyoon caqasaaka nuti kennin caqasa mucayyoon hayat Sheikh lal mucayyoon hayat geemii natti taphattu geemii meeqa yoo geemii manatti ta'anii si kennan kino an akkanatti taa'e naa kennan an akkanatti taa'e kino naa kennan geemii sin jettan naa kennan an seene mana kiyya irratti geemii hedduu jira adabbii waliin qabu taa'edhuma naannaa kennanii yaa sheeka wallahi an dhageessu wallahi maqaa rabbiiti an nama duniyaadhaa gaggaba qabu miti isinuu na beektu wallahi kana borsaadhaan qabne ilma namaati ta'a ofumaa jiraatiif iyyi mana ta'ishaatti na waamanii qindahanii kunosh as jala nama hedduu jira mala جرم تكا عبد الرشيد كن إندهاني همدين ولي غلاني مباركين كان غمتشي سوق أبنا حالا كمين غمتشيفنا مالك ولا تقول إرجنومو جنان إلى جيمة تبتا لكن دبرتو تاوجين والأدباء ولورا أكني لكن دبرتو تاوجين ولي ندمني أكثر تقول فنّي دبرتي ولي تبتة إن دبين جنّي قرصني أكثر تبتشيفني تاو بيلما هدية كنا بجرا والله ثم والله أربعنا ما أدري لما مالي أسكتا نتبتشي سايبني أما ديسون دندان أما يودي سون دندان شيء كذي واني أكلين إنت أوبر واني أكلي هدية جتوني وان كبجا كيتيم بربادو هدية جتون أنا أكنت تتاعي كني سنا سواجرا جيمي بريه تو أسير كالجلال أنا بيكوي كوفيا ماني نماكنني جيميني إطلاقات يكنوا مانغا ديفتة كدوبرتي ولين تبتن تجرا كديرا ولين ملتين تبتن تجرا كأوفيتا أنيتين نموتين فكين نبما أنيتا أتيني وارب بيو كيما جروتاته نمني يو نجالته ناكن يو نجالته هاسا وكيا خيري هاسا جرا أكو مثلا مبارك الله أرتا أتيني يو خيري هاسا جرا يو خيري ساتي بساكنن أني مبارك garanaan sheekaa roobee dhoogge jecha daliila fidame ani taa'ee waan khayrii yoo dubbadde oo naa kennan amma naa kennaa jino khayrii haasaa jira waan khayrii waan rabbi yoo isinitti waan hadiisa rasuulaa waan hadiisa rasuulaa yoo isinitti me caqasa eeganii isin caqasa yoo hadiisa rasuulaa rabbi isinitti me dhugaa khayriidha waan khayrii haasaa jira laakiin akkanumaan ol ka'ee nama tokko waliin taphadhee waan hin taane haasa'e dubartii waliin kolfee haasa'ee geemii natti naa kennitu suni sanii kaanii ammallee tiniin haraama jedhe har'a mubeen wanni ani awwala ganama itti seene waan tokko mubee nama waliin taphataan beeku dubartii waliin taa'ee taphataan beeku maaliif isaa kennan wanni jedhu tafsiilii addaan barbaachisaadha. Wanni sun haraamaa fi halaala ka godhu anaa miti rabbitu waan tokko halaala godhee dabarse rabbitu waan tokko haraama godhee dabarse. Wanni kun ammoo tafsiila barbaachisa addaan shari'aa nama baasuun barbaachisa ani taa'ee waan rabbi yoo hime nama qarqaara yoo jedhee waan khayrii isinitti hime biyya akkanaa nama akkanaa qarqaara masjida akkanaa qarqaaruuf abboonu bira dhaabadha waan akkanaati khayriidha yoo jedhe geemii sannoo naa kennite an sheekaa roobee geemii san dhoogeetii miti sii galee yeroo ammoo mubeetii miti kan dhoog mubee ammallee taanaan jaalalallee walii qabna waa hedduu walii qabna waa hedduullee walii taane yoo inni karaan taaneen geemii taphate wanni sun haraama jedhee ittima yoo karaa taatu taate shari'aa laalanii abbaan shari'aan jira narra nama beekumsa qabu jira birrii anaayyuu kennitanii jirtan asirratti guurtanii hatta mubee waliin haasoyne qanii sargii kiyyaa borumta dhoysisaa namni kennina jennaan maarreetiniin waan namaa kennan giiftii namaa kennan san nuu kennaa kaanuyyuu khayriidhaatiin khayrii jennee tur dhuga khayriidha naa kennaa ammas taana hoo naa kennitan naa kennaa yoo ammoo karaa khayrii irratti karaa khayrii waan khayrii dubbatanii waan gargaarsaa dubbatanii waan khayrii yoo taate rakkoon qabu sii galee yeroo takka dalagaarra jira daqiiqaa lama naa kennime dhiifama wajjin sheeka isin caalaallee beenneetii miti garuu amantiin abbaa tokko yoo nama gorfatu karaa nama gorfatu qaba. Gurbaan kun isin bira isin dhaabbataa Oromoo hunda ganda qabu nama haa ta'u malee nama hunda bira dhaabbata. Osoo dogoggorellee amma jecha tiyya sararaa osoo dogoggorellee karaa gorfamu qaba. Keessaan
waan akkanaati jira qajeelii ramadaanillee dhiyaatee jira waan akkanarraa ofitti si jedhaniiti hin gorfatan san hin fudhan garuu akka obboleessaatitti akka abbaatitti isin kabajjessan amma amantaa keessan keessa seeneetiniin kun sirriidha sirrii miti jechuu fi miti anis amantaa geggeessuu qaba garuu akka amantaa tokkootti akka nama amantaa tokko geggeessuutti sirrii miti iyyuu jechi har'a gochaan hayaat wajjin jechi walii deddeebisaa turtan sun maaliif jennaan isinis intala durbaati gara itti ilaalte qabdi geemii kana namni hedduun waan jala deemaa turre tokko nama kana bira waan dhaabachuu barbaanneef qaba hadiyyaa kanallee waan kennuuf barbaannee qaba namni kun mana ofii hin jedhu maatii ofii hin jedhu bultii ofii hin jedhu sabuma Oromoo kana jala fiiga kanaaf dhugaan bulaa ilmi dhugaa isin haa dhalatu kanaafuu namni kun hin jiru ofii gateetiin mana ofii gateetiin ka fiigaa jiru kana bira dhaabbata asitti ijoollee taawwan waliin dabbaa mudhisi kana mudhisi jedhaa hin ooluuni kanaafuu kana gochuu irraa nama kana ofitti qabneet kana goonaa fi laftillee ramadaana dhiyaataa jira ka jedhu namoonni hedduun irratti mari'atanii geemiin kun qophaa'e isin ammoo tasa barakat dulfaat tafsiila kana takka akkanatti osoo hin seenin mubema argee tolseen guyyaa ganama mubema argee tolseen waan tokko yoo hojjetta mubee keeni nama baay'ee bira dhaabataa jirta nama hedduu qarqaarte masjida hedduu ijaarsaa jirta kadhataa hedduu ammalleetiin dhabaa hedduu qarqaaraa jirta yoo waan shari'aa kataatu taate inni deemi manaan jedhe geemii kana qopheessine jennaan geemii addaan hin beeku ani geemii addaan hin beeku fixee noo bolchi yoo shari'aa taate yoo shari'aa gaaxamu taate dalagaa yoo shari'aan gaaxamin irraa dhiisaa nama gaafadha mucayyoon achumara na gaafattee ayaat geemiin ammallee in toobannaa haraama jechuu beeyne irraa toobannaa naan jetti eega haraama ta'uu beeyte wanna tokko rabbiin nama hin beeyneefi nama ammallee beekee haraama ta'uu beeke rabbiin tokkoo miti maasiyaan wanna kana irraa gabaabbadhaa jedhee hadiisaan itti hime laakiin karaa khayrii irratti nama waamu irratti anuu naa kennitanii jirtan naa kennitee jirta hadiyyaa jechuun yoo na jaalatte ka waan naa kennitu kabajaa kiyya yoo barbaadu hadiyyaa jechuun sadaqaa jechuun ammoo waan fuula rabbii ittiin barbaadu ila sadaqaa jechuun waan fuula rabbii ittiin barbaadu ati kennite sadaqaa jedhama hadiyyaa jechuun jaalala nama sanii barbaaduuf waan ati isaa kennitetu hadiyyaa jedhama dubartii waliin ta'anii takka hofanii dhiira waliin ta'anii kennuusan ani kana ammallee bakkaasi garuu akkanatti yoo taa'e yoo koofiyaana shallamte maana shallamte jedhu hadiyyaa jaalala kiyya naa kennite sii galee tafsiilli addaan barbaachisaa walitti oofina dubbii kinin jechuu barbaade asirra nabaasamee waan xiqqoo ustaaza galchuu jiraan asirra nabaasa inshallah ustaazni kennallee wanni isaan jiran sirriidhuma ummanni garuu ustaaza waan isiniin jedhaa jiru ummanni waa'ee haraama halaala jechuu osoo hin taane wanni isiniin jedhaa jiran na dhageeffadhaa meela walirraa faamaa deemuun bareeda nuti ilmaan abbaa takkaati nuti waan warrirraa faamna diinillee walii qabna warra gamma seennee kun jechuudha namni biraa irree hedduun hordofuutti hin jiru ummatuma islaamaatti wal hordofaa ummanni waan isin gaafataa jiru ila mubaarakii kana keessa maan deebisnee fi keessan hawaasa gubbatti saalfachiisurra maa keessa waan kana mubaarak wanni kun akkana akka obbolummaatitti satiriidhaan maan gaafanne jedhaa jiran amma haraama halaala osoo hin taane amma wanni isaan jedhan nama kana gartee kun keessaan maa waan kana haa taphatu haa dhiisu namni kun akka nasihaatitti akka satiriitti ummatarra osoo hin taane maa garaa keessatiin dhuftaniitiin gartee mubaarak wanti kun garuu annamarratti hin qaanjessu waliin siin hin jedhu garuu wanni kun si baasaa siin baasu wanni kun akka shari'aa islaamaa haram maal irratti sii kennan maal dalaguuf karoorfatte gaasan dhiira moo dhalaa waliin taphatu heddaa maaf kana naan jedhuu dhabanii hawaasa irratti akkas naan jedhanii jechuun afakkaate ana na offolchaa ustaaza kiyya angarri anfaame garana ummanni garri faame sirri sirriidha ilaan misaan haraama halaala osoo ila kanarra hayaata kanuma rabbi barakaa isin yaadu karaa keessaati hayaatillee dhufte hayaatillee dhufte qooyka karaa keessaati dubbisuu sirri karaa keessaati dubbisuu sirri ani simbira isin jaaladha sirri caqasi hayaat dubbisuu sirriidha laakiin nagaafatanii jennaan geemii qopheessine jennaan afaanuma awwala dubbadhe san dubbadha malee geemii haa ta'u waan barbaaddanuu taphadha wama feetanuu taphadha mubaarakiifillee hin jenne an jedhella mubaarakiifillee hin jenne
homa waan haraama ta'e tokko fuulduraafu itti gaafattan malee sheekota qaba. Ulamaa'ii qaba. Ulamaa'ii jala deema. Sheeka jala deema. Wanni kun akkam jedhaa gaafadhaa itti seena. Yoo haraamaa miti isiniin sheeni jedhan itti dhaqa. Yoo haraama isiniin jedhan irraa dhooggama. Achirra hayaa dubbii qaaba. Laal mubaarakiin hin jenne yoo. Mubaarakiin ta'e abbaa feete ta'e jedhe kinoo kalaamni kun naa gogu. Abbaa feetan ta'e waan haraama nuti wanni nu salphanneen sheeka jala deemuu dhabu, aalima jala deemuu dhabuudha. Woma feetanuu taphattan, geemii ta'e waan barbaadanuu taphattan. Sheeka irraa fudhadhaa ulamaa'ii gaafadhaa nama akka kiyyaa kanaa miti. Mee wanni kun akkamii waan akkanaa godhuufi jedha wama fedhe haa ta'u. Yoo sheeni haraama isiniin jedhe irraa deebi'a. Yoo sheeni halaala isiniin jedhe itti deema. Jedhee hadiisa wayiillee hime. Ka waa'ee namticha imala bahee waa'ee haraama irraa waa nyaachuu hime. Achirraa hayaan sheeka geemiin haraama ta'uu hin beeynaa naan jetti laal. Hin beeynaa irraa ta'uu bannaa naan jennaan maal jedheen hayaatiin hayaat dubbiin tun namni waan beekuu fi beekee haraama beekee itti seenee irraa toobanna jechuu fi kan beene maasiyaan garagaraa hatta namni tokko haraama jechuu beekee yoo wanni kun haraamaa miti jedhee kan mormu ta'e millaa islaamummaa irra hin jiru jedhe kinoo akkanuma jedhe hin kafaraayu millaa islaamummaa irra hin jiru kan mormu yoo ta'e jedhe akkanuma jedheen takkaamee dubbadhu please. Achirra chaarjii illee qabu mana maktabaa jira mana kitaabaa jira kitaaba wayii dubbisuuf chaarjiin qabu keessaa ba'e ani ka jedhe geemiin addaan tafsiila beekuun barbaachisaa shari'aa tokko addaan barbaachisaa haraama jedhee biraan baane ilaala wanni kun halaala jedhee biraan baane naa beekaa jedhee wanna kana har'aan isinitti maan jiru kun halaala isiniin jedhaan jiru wanni kun haraama isiniin jedhaan jiru waan rabbi arramse qaruma rabbi arramse waan rabbi halalse qaruma rabbi halalche adillaan duraan tartee jirti alaa gulliyaan homa dalay dammara keessattuu yoo argatan shartiin jedheen ila shartiin dalagaa namarraa fuudhamu hayaan naa cakas shartu qubuuli sa'i ayyujtami'a fiihi isaabatu wa iklaasu maa jedhee arabii faanii rakkare shartiin dalagaa namarraa qeebalamu waa lama iklaasa rabbii jecha dalagu takka ammas ammallee shari'aa rasuula rabbii gaaxamu mubeen kun jedheen achirra kinoon dagat mubeen kun nama hedduu bira dhaabate nama mana itti ijaare ana bira illee dhaabate rakkoo nama hedduu gargaarse waan shari'aan ammalleetiin waa argachuuf rabbi biraa waa argachuuf na argii uf keessaa baasa dhageettii uf keessaa baasa akkanuma jedhin yoo waan kun kasi baasu taate waan shari'aa rabbii gaaxamu taate duniyatti illee of akhirallee rabbi biraa argadha taate ati rabbii dalagaa jirta waan kana khayrii hedduu dalagaa jirta khayrii hedduu sirra beeyna silleen jaalat akka namummaatti jedhe aslii illeen jaalat akka namummaatti jedhe garuu si taate abbaa feete taate geemii taphattanii waan biraa taphattanii waan haraama isinii ta'e tokko ani har'a haraama godhuu hin danda'u yoo sheekota itti gaafadhaa waan seentaf kullii jedhe yoo ku halaala isiniin jedhan sheekon fudhadha yoo haraama isiniin jedhan irraa deebi'a ani nama tokkoof hin dubbanne afaan tuna goga kinoo akkanuma dubbadhe hayaan naa ragaa bayi hayaan naa ragaa bayi Abshir sheekaanii ragaa sii bal'aadhaanii wanniin jechuu fedhe wauma tokko sheekni waanuma amma jechaa jiru jechaa ture gizee saniisi ammoo wanni tokkittiin itti wal dhibaa turre Mubaarak nama keenya bira halkanii nama akkanatti riiba dhabee laayivii keessa hagara fuutaa'u kana ni agarra dhugaa rabbi yoo jenne gurbaan kun nama inni bira dhaabbanne hin jirru isaf garaan nu gubachaa ture takkaa inni na gargaaraa nuun hin jenne nuutiitu jeen Mubaarak namni hundinuu taphatee geema bira dhaabbanne atillee taraa kana taphadhu si bira dhaabbannaa jenneen hundi qophaawaa jirra already wallahi billahi alkarim ani already keessatti naqadhee taa'ee eeggachuu jira guyyaan hanga ga'u wallahi duru sanii ogguuniin arkee inni hadiisa himee waan kana akka waan nu jala nuti isa gammachiisuuf qophooyne nu jala diiguu na jalaa tahee rabbii keenyatti galleeti afooyna jannaati gizee geema kana ni fixatee booda takkittii tana hammeenyi nuti goonu ka jiru natti hin fakkaatu taraa takkittii tana nuti siyaa sheekaa robee rabbi kadhannaan jeen galatooma kabajumaaniin dubbisaa ture inni hammeenya jee jawutti hin jiru okay inni maybe ani xiqqasho dhuga feetaami natti dhagaami asliinis gaafa taphatus
sheekaa roobee isaas bahee akkana dubbatu agarree gaafa makkiitii sin agarree nama hedduu taphate hin agarree amma immoo taraan sitti mubaarak bira dhaabbanna jenneen hundinuu mudhii hidhannee bira dhaabbachuu deemnu gizeenni dhufee nu jalaa diigu nama biraa yaamaa jirra natti dhagaamee namni biraatillee laa jirra akkanuma guunnee osoo teenyuti mubaarak dadhabee rafee jarri kaan hundinuu miitirra kaanii ta'an ana qofti tuutu dubbachuu eegale jechuu sheekaadhaan takkittiin jechaa ture aboo takkittii sana bira dhaabbanna gizeenni hadiisa irra deebi'ee maani hadiisa dura dhaabbachuu hin danda'u wanni takkittiin itti aanse okay hayya mubaarak gizee dubbatti isa dubbifnee kara baankiitiin waan dandeenyu akkaawunti isaatti hin neeyna badala geemaa yoo inni hayyame sunu yoo inni immoo geema isaa hin taphadha jee arras barus bira dhaabbannaa ati du'aayii nu godhiin jeen sheeka du'aayii nu godhintillee rabbii keenya kadhanneeti hayatan masheekalle amma namuma keessa jirutu sheekalle wayitoo fi hayaan na dhageeffadhu amma sheekalle Ustaz Safi meeti qola mubarak kalimaan dubbisi koy kalimaa lama waan kiti waan tokko Ustaz Safi garuu beektis waa himuun barbaadan waan tokko adda sinii baasuun barbaadan mubarak koy takkatti sa'aatiin qabu filistiin takkatti na dubbisi mubarak takkatti nan bayo amma sheekaa roobellee amma akka nama mubarakiin sheekaa roobellee dhiibbaa mubarakiif deemee fakkeessina gaafa asliin dubbanne gaafa ebaluun dubbanne sheekaa roobee ufii afaan naqxanii afaan keessaa haasaa fuutanii jennaan sheekaa roobee achirra daawaa isinii godhe malee lafaa ka'ee mubaarakinaaf sheekaa roobee dhufee geemi akkuma seene geemiin haraama hin gargaarina mubaarakiin jechuutti hin jiru ijoollee kenna haasaa wal jala godhina sheekaa ufii afaan akkasin jenne ani kijiba bakka sheekaa akkasin jenne inni daliila waa gaafannaa sheekaa roobee waa'ee halaala haraamaa Wila sheekaa roobee waa'ee halaala haraamaa isin gaafannaan sheekaa roobee nama daawaa godhuun beekame nama waa himuun beekamee fi dubbiin fuutee tarteen malee sheekaa roobee gaafa aslii dhiisee gaafa nama biraa dhiisee har'a mubaarakii waan yuudhaaf hisdii mubaarakii fi geema mubaarak kana balleessuudhaaf hamilee akkasii irratti hin argine anamma sheekaa roobeetii fi mubaarakillee obboleeyyan kiyya isin hunduu rabbii jecha isin jaaladha qaama kooti. Beenni singartee qabdan qabeenya kenna garuu sheekaa roobee amma akka laalutti an sheekaa roobee an haraama sin jenne halaala sin jenne ufuma isaaniitii kaasanii an achirratti hadiisa ragaa hime malee an mubaarakii fi asliinna tokko gara malee nan fudhitina mubaarakillee ni jaaladha waa hedduu na badhaasee naa godhee gammachuu gartee hedduu na bira dhaabbatee aslilleen akkasuma ani afaanii dubbiin hafuutan malee an mubaarakiin cabsuudha fi mubaarakiin fashaleessuuf mana kana dhufne siniin jedhaa jira waa walirraa faama obbolee yankiyeela wanni waa walirraa deemuun bareeda erga ustaz sheekaa roobee laala dhoorgaa isiniin hin jenne sheekaa roobee hin darbina abbaan feetan darbuu fi dandeettan sheekaa roobee harkasi qabuu hin danda'u sheekaa roobee nama afaanii fuudhe bakkeen allaaledha asin naa beeki ustaaz Maamad Rashid kiyya namatu afaanii fuudhee jennaan haasofni deemanii keessa deeme malee hisdii mubaarakiif manaan baane sheekaa roobee akkan dubbii hubadhetti amma miidhaa isatii mitise nama mubaarakiin sirri jaalatu isinii galee amma hawaasa kee akkuma dhaabaa dubbii bareeda galatooma karaa nagaa amma galatooma Ustaz Safi fi sheekaa roobee waan gaafadha otoo obboleessi koo Abdul Rashid hin dubbatin deeqaa tokkitti waa isin gaafadha deeqaa tokko iyyuu wannan isin gaafadhu laa dhaggeeffadha namni xaba beellamaa ofii isaatiif dhaqee xaba beellamaa na wajjin taphadhu kottu wajjin taphanna jedhee waan matee dhufee yaa abalu kottu na taphachiisi nama wajjin an beellamadhe jedhee taphataa jira kun beekamaa waan tokko waan kijiban qabne waan beekamaadha isin galee geemarran jiraan waa'ee geemaa anatu beeka isinirra inni kun immoo obboleewwan kiyya na jaallatan utiyyuu an xabuma beellamaa